سبا ورمو جامو خيست اللي إرجمان إرجمي يجرات إن يبيها ربنا ما كان يتجرا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا حكيم توما يعني زمن دركيستي تصدقوا بالبنات على البنين جيان ورد برق أبدان ورد درق أبانيف صدقات دادا جيان وقيفنان أمنتي لمو أمنتي متيجون وغافرة أمنتي ليوجان أمنتين كتابا قبل نجرتو أمنتين نبيين قبل نجرتو فرجين تي أمانا راجان إسيتو النبي دلغتها إسين اللي انتيا إسين اللي نهلالي جتة أكنا يادون أكما أنت سلامتي يعني أكنا إنو منجرو إيشو ياد مراتها جنين كان مراتها تو أكنا يادا وركستي به إرقما دبي ليه سمتسون عليه الصلاة والسلام جولي شمرانيتي جولي شمرانيتي في قويا إيدا في قويا أروزا جولي شمرانيتي في دبي لواني تبعشون كنا هيما مارا كانوني دور كنجرو ولكن نبي محمد أورومتي ما في إرقميني فجوه كوني ربي رتي مرما قدو جاما ربين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون خناف مقاسات اللي ولالو كتابات اللي ولالو بيئسات اللي ولالو أمته هندتي إرقمان أكا إرقمي جرو ربين نتهم راجرا نتي أكا مسلمتي وري أمانتي قبو آداتينيا بكا أمانتي را والرفتتي أمانتي اللي نقبنا آداء اللي نقبنا بكا مو آداء في أمانتي والربدتي أمانتي لبرا قبنا يجود ومنها نخرجكم قبر مثلا الرهي اسن كافنا يا رب سبحانه وتعالى ربي توبيك ونوبيك ربي تدوتني كافم تربي نونجنوتي وربي نونجت أمن ندير كمتها يجو نبيك تاني ربي أنا مو اسن توبيك نونجت يا ربي سيبيك ينانغا والرؤوفا صداچون والرؤوفا إنما صداچون أكا من سلامة الشرك لا يجو من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 ليلة يا النبي عليه الصلاة والسلام نمني نما واراغو نما واهمو نما وافلفل بيرا نمني دقي وان النجو وسن لقوم سي بيرا دقي سلاني بلتي أفرتما رانجي بلتوجا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أما بعد حواسا كينيا إن شاء الله تعالى برقرس ربيتين وان أمني واقعفتا يفنجو يرو أما خيست حواسا كينيا مرجايسا جرو وان غرغرا وي نبي كينياتي والقبتي عليه الصلاة والسلام برقما ربيته سا أمتا شكسيسو ساني أكسمتي ما فنوران تهيني يجوران ummata keessa burjaajii addaa uumaa waan jiraniif akkasumatti gaafii garagara obboleessi keenya boonsaan qindeessee nuuf fide sanigaa inshaallah takka takkaan deebisaa isiidha waan rabbiin nu laaffisee laalla yeroo ammaa keessatti namoonni nama burjaajiisaa jiru maqaa garagara baafatee namoota baay'eedhaa jira waaqeffataan duris ni jira yeroo ammaa immoo gareen takka waaqeffataa ta'eef hin jettu qindoomtee ummata burjaajiisaa jirti amantii arrabsaa jirti amantii tuttuqaa jirti amantii ummata shakkisiisaa ummata balfisiisaa jirti kanaaf inshaallah deebisaa waan rabbiin nu laaffisee nulleen qopheeffannee dhufne akkasuma gaafii obboleessi keenya boonsaan qindeeffatee dhufee gama isaatiin isin deebisaa jechuudha. shamarran takka yoo siif hayyamte shamarran takka yoo siif hayyamte isiin sunuu siif halaal goote haraamii miti kana jaanii jechuu tokkoffaa irratti kuni inshaallah kunigaa akkana jechuun namticha tokko zamana dur keessatti warri kana haaraa miti warri kana dur jira zamana dur keessatti حكيم توما يعني زمن دركيزة توريا نمتشي توكو ولالا إسا إفتن بيني جاهل مركب جنيني نما وانا كانت انديمو ولالا والكوكوراك أبا جنيني جهلت وما تدري بأنك لا تدري ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري جيني نمني توكو نما walaalatti ifin beeyni walaala ani beekaadhaaf iftaa'u nama bokoka quufa seehuu jaan bokokni silaa dhukkuba malee quufa miti nama bokoka quufa seehuu jaan yaada kanaa qabaachuun yaada walaalaati
yaaduma wallaalaa kana akka beekumsatti gartee haasawuun wallaala biraati ammas hakimtoo maayanii zamana dur keessatti tasaddaquu bilbanaati alal baniinaa jajan warri dubra qabdan warra dardara qabaniif sadaqadhaadhaa jajan warra akkanaati ture yeroo durillee warra akkanaati ture akkuma warra har'aa kanaa jechuudha namicha san maal jetteen jan harreetu isa kumate jaa wadala isaa kan inni kohee deemu لو أنسف الدهر كنت أركب يجا ودلسا odoo sila yeroon osoo haqa dalage namicha kana anaatu isa yaabbatuu qaba malee inni na yaabbatuu hin qabu jechaan maaliif jennaan li'annanii jaahilun basiixun jechaan wallaalli kiyya wallaala uumamaati wasaahibii jaahilun murakkabu ammoo namtichi na koreenarra taa'u kuni wallaala koraa ta'e wallaala yaabbataa ta'e wallaala akkasii qabaa kun jechuun wallaala hongan qabne qabaachuu nama saniiti agarsiisaa jechuudha namni akkana jiru dhalaan qaama isiidhaa sadaqachuu qabdii qaama isiidhaa namaaf laachuu qabdii namaaf hayyamnaan halaalii namni jiru wallaala wal kokkoraa ta'e qabaa jechuudha nuti akka amantaa islaamatti qaamni keenya haqa rabbiiti amaanaadha amaanaa innaa caradna al-amaanata cala as-samaawaati wal-ardi والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان أمانا نتي علمنا ما فونه أك علمنا ما تيجو وحملها الإنسان نما فودج أمانا علمنا ما فود ثم لي إجتي أمانة داجن حركي أمانة داجن ملي أمانة داجن فرجنتي أمانة داجن بكربين خايس إنجي مالي خايون أوركا دايجو yoonii fi qunnamtii saalaa ta haraam yoonii fi dalayde dilis irra katabama ta halaal yoo dalayde immoo sawaabaa sii katabama kuni amaanaa jechuudha amaanaa yoo galmaan geesse sawaaba harkatta amaanaa yoo balleessite itti qixaatamta jechuudha qaamni keenya guutuun guututti amaanaadha rabbiin ija teenya tana amaanaa nu kenne gurra keenya kana amaanaa nu kenne malee nuun kennine amaanaa nu kenne malee nuun kennine irraa nu gaafatu ta'a jechuudha afaan keenya kun amaanaadha waan isaan dubbannu warri waan akkana haasawan haasawa kanaafillee akka itti gaafatamuudha ta'an akka hubatuu qaban itti isaanitti himnaa jechuudha sumaanuu haasawa akkanaa kana haasawuudhaaf akka itti gaafatamuu ta'an afaan haasawaniin kana akka irraa gaafatamuudha ta'an rabbiin arraan tana afaaniin dhara isaan haasofsiise guyyaa qiyaamaa dhugaa isaan himsiisuu ta'a jechuudha afaan kun isaan irratti guyyaa qiyaamaa akka ragaa bahuudha ta'u isaanitti himnaa wanni akkanaa akka amantaa islaamatti nuti oggaa haasofnu amantaan islaamaa akka islaamatti haasoyti warra quraana kanatti amane warra amantii tanatti amane warra kana wal qabsiifteeti haasoyti jechuudha warri immoo amantii ala jiru waan itti bulu isaatu beeka warri amantii tanan seenii warri amantii tana ala jiru waan itti bulu isaatu beeka warri immoo amantii keessa jiru yaada akkanaa maqaa amantii qabaatee yaada akkanaa namni qabu isaa fi namtichi gartee hakiimtoomaa jedhaniin san waluma qixaa jennaan jechuudha kani gartee wadallisa isa kumatisan namtichi sanii fi namni yaada akkanaa qabu waluma qixa jennee laallaa jechuudha namni yaada akkanaa qabu haarayaa miti durillee jira ture walaakin namtichi wallaala hongan qabne qabaa jechuudha amantii hin baranne waan ta'eef barnoota birallee hin baranne waan ta'eef warri immoo yaada akkanaa qabu walumaa galatti amantii islaamaatis hin baranne barnoota biraatillee hin baranne warra duwwaa jechuudha warra akka uumametti jiru wallaala uumamaan qabu san irratti wallaala biraa kada balate jechuudha namni aqliidhaan hin deemu amantaan islaamaa aqliidhaan miti naqliidhaan dhufte malee amantaan islaamaa rabbiin jibriil barsiisee jibriil nabi muhammad barsiisee nabi muhammad sahabaa barsiisee sahabaan taabi'a barsiisanii taabi'oonni atba'aa barsiisee rabbirraa akkas dhufte amantaan islaamaa kanaaf amantaan islaamaa yaadaan hin deeman amantii keessatti yaadaan hin deeman yaadaan hin murteessuun hin danda'amu jechuudha akkana jechuun dhibbumaa dhibbatti namoonni yaada akkanaatiin ummata burjaajessaa jira kun barnoota tokkollee hin qabanii jechuudha walumaa galattuu nama ija hin qabne jala nama deemu jechuudha namni isaan kana jala deemu nama ija hin qabne jala nama deemu jechuudha ballaan ija hin qabne namaatu deemaani malee ballaa ija hin qabne namaatu isaan deemuu qaba malee inni namaan deemuu qabu jechuudha yoo ballaa ija hin qabne if dura buuftee jala deemte hallayyallee sumaan seenaa jechuudha kanaaf namoonni yaada akkanaa qaban summun bukmun umyun fahum laa yarji'uun warra rabbiin jesan warra
gurran qabne ka gurra qabnaaf iftaa'u warra ija hin qabne ka ija qabnaaf iftaa'u warra afaan hin qabne ka afaan qabnaaf iftaa'u warra akkasiitii jennaan jechuudha. Kanaaf warra afaan qabu jala yaa'aa jennaan warra kanaatiin burjaajawaa jiru warra gurra qabu jala deemaa jennaan. Waan isheen deebise kanarraa wanni takka ni hafti jee hin yaadu jechuudha. Amma gama gaafii teenya lammaffat deebinaa jechuudha. Hintalti waan addaa deemaa jira. Hintalti nama bira dalagattu takka. Fakkeenyaaf namni tokko sarraatanya amma sarraatanyaa jaamte akka afaan keenyatti hintalti nama bira dalagattu takka abbaan manaa ka if bira fidee if bira dalaysiisu san isii wajjin wal qunnamtii saalaa hojjechuun halaalii maaliif maallaqaa isaa kafalaa fi isilleen ta'e abbaa manaa kanaa. Kuni kan mareefuutiin wal qabata. Intalti takka nama halaala ta'uudhaaf akka amantaa islaamatti waliyyiin isiidha abbaan isii takkaahuu abbaa guddaan isiidha takkaahuu abbaan isiidha waliyyiin isiidha nikaa namaa godhuu qaba. Yoo nikaadhaan alatti dhalaa walii walqunnamtii raawwatan walqunnamtiin san maal jedhamti zinaa jedhamtee lakkaa'amti jechuudha akka amantaa islaamatti. Yaanni kun jalqabumaahu wallaalarraa ka'eeti yaanni akkanaa gartee burqisiifama malee namni waa barate akkanattuu hin yaadu sammuu akkanaatiin namni yaadu nama wallaalarraa kama carrashaa keessiruutu sammuu akkanaatiin yaada. Gabroota yoo taate gaaf duraa jechuudha biyyi islaamaa takkaa fi biyyi kaafiraa takka hoggaa wal lolte gabroota jedhaniiti kaman lafan jira. Magaalarraa illee bitatanii booji'atanii illee harkatanii bifa saniin gabroota gaaf duraa harkatanii suni amma hin jiru. Amma intalti takka tasbira dalaydu kuulii tasbira dalagattu kuulii dalaguun akka amantaa islaamatti kuulii dalagachuun ni jira. Ammoo namtichi kuulii dalagatu kuni haqa isaa kennuun dirqama ta'a waan inni sibira dalagate san isaa kennitee geggeessita. Malee qaama isiidhaa si halaaleessuu hin dandeessu isilleen si halaaleessuu hin dandeessu atillee halaaleeffachuu hin dandeessu fuudhuu ni dandeessa ammoo warra isaaniirraa intalti tun bira dalaydii naa kennaa jettee warra dhayxee warra ni kanaa godhaa jettee warra isaaniirraa fuudhuu ni dandeessa. Malee isiitun na bira dalagataa isinilleen tiyyaa isinilleen na halaalii jettee akkana yaaduun akka amantaa islaamatti yaadni akkana inuma hin jiru jechuudha. Yaada maraataa hajjaniin kana maraataatu akkana yaada. Nama mataan isaa fayyaa hin qabne takkaa'u nama mataan isaa tuqaa santuu akkana yaada malee yoonii fi warri isaanii nikaasii godhan malee halaaleeffachuu hin dandeessu jechuudha. Kuni hareefuutiin waluma qabataa jechuudha. Kuni wallaalarraa ka'eeti yaadni akkanaa burqisiifa malee yaadni akkanaa hin jiru jechuudha. Maashaallahi gaafii lammaffaaf isheen akka ajaa'ibatti akka hawaasa addunyaarra jiru warra yaada akkanaa qabuuf deebisaa taatutti isheen keenya Sheekh Abdul Hakiim rabbi umrii isaa nu keessatti adeeressu deebisaa akka ajaa'ibatti nuuf godhee jira. Tan sadaffaadhaa jechuudha. Dubartiin takka yoonii fi ilmoo addaan tursiisuudhaaf lilmee kaayyatte. Ilmoo ammuma dhalan. Ilmoo tan addaan tursiisuudhaaf jecha lilmee diratti takka lilmee kaayyatti jechuudha. Lilmee kaayyachuun tun akkami haraami moo halaalii? Haraami hin qabdu kaayyachuu ilmoo addaan tursiisuun jechuudha. Qabeenya ifiitu qusatuu ja'amtii jedhamni gariin. Yoo ilmaan kun heddummaate qabeenya nama jalaa fixxii waan taateef lilmee kaayyachuun ni taha. Warra je'ee waan kana oofu jiru jira akka amantii teenya islaamatti akkamii gaafin tun. Tuni gaafin ta warra muslimaati. Amma gaafin agaree haasaa jiru ta warra amantii islaamaati ala jiruuti. Tuni gaafin ta warra muslimaati. Tuni ammallee bakka khilaafaati tana ulamaa gurguddaaf dhiifna. Gaafin afuraffaadha ammallee gaafin ittiin uummanni hawaasa keessatti waan hin taane oofaa jiru muuziqaadha. Waa'ee muuziqaati. Muuziqaan kun akkamitti haraami halaalii? Maaliif namni garigariin akkam jaa rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam nama hin dhoorkinee muuziqaa kanarraa. Mee bakka rasuulli rabbi muuziqaan haraam jettu nutti as baasaadha. Kunigaa akka amantaa islaamatti namtichi muslima yoo ta'e akka amantaa islaamatti namtichi muslima yoo ta'e muslima ta'e muuziqaan halaali kajuu ni jira jee yaaduani rakkoo barnootaatiif yoo taate malee baratee immoo ammas akkasumatti rakkoo hubannooti yoo taate malee waan barate san hubachuu dhabuudha. Namni baratee waan barate san yoo hubachuu baates rakkoodha beeki. Barachuu dhabuunis rakkoodha rakkoo if danda'aadha. Baratee waan barate san hubachuu yoo dhabees rakkoo if danda'aadha. Nabiin alayhi salaatu wassalaam akka jedhan la yakunanna min ummati aqwaamun
يستحلون الحرى والحرير والمعازف أكنجان أمتك يكيستي أرقموا دافتا أجان أمني زنا حلالي فتو مالتو حرام قد يعني أكما ورريفو حاسوات الرفنات مالتو حرام قد يعني وري زنا حلال قدتو أكسمتي حرير اللي أفتو وري حلال قدتو والمعازف أكسمتي مليفو موزيك اللي وري حلال قدتو أمتك يكيستي أرقموا دافتا أجان أمتك أنا ورا وربين حرامي سي حلال قدتو هنا زمن بودا خيست النبي عليه الصلاة والسلام كان حديث بخاري خيستي ورا وانا كسيت بشنن ورا وانا كسيت شبسو زمن بودا أكما بولانين ورا إساني رغرتي غاري جيجي إساني رغرغلو ورا كسيت فولاتا أجان خانس ورا ربين أكما غرتي شبسا بولانين أكما موزيكا بولانين خانس جلديسة إسان جيجيرو خانس كركرلو إسان جيجيرو ورا كسيت فولاتا أجان خاني يجون وربين حلالي سي هوغاتي وربين حرامي سي هوغا حلالي فتياتي أمانتي تنجيجيرتي يجو نما أمانتي تنجيجيري ربين الدنيا رأسون جروتو سورة سا جيجيرا يجو أمتا خنا خيستي مسخي في جيجيرمون وما إلما نمات الرأخرة جلديس جيجيرمون أكسمتي خصفين دچي نسانين چتون وانتي غرغرا غرتي خان أرغمو ينيورتي ورا وربين حرامي سي حلالي فتو يجو ورا موزيكا حلالي فتو مالتو حرام غوري يعني ورا زنا حلالي فتو مالتو حرام غوري يعني أصون حديثين كل فجرو أصون حديثين كل فجرو ورا وربين حرامي سي حلالي فتو كتان نساء كأكناتي تو إيجو راتا أيجو ورا موزيكان حلالي جئي نما همو في أكسمتي ورا موزيكا حلالي فتي موزيكا دام بشننا بلو صداتشيسا إرغمان نساني صداتشيسا خنان أنيلي نساني فدام يجو عليه الصلاة والسلام زمن بودا warra bin haraamesse halaaleeffate akkuma bulaniin jaldeessa tahuu isaaniitiitu argamudha ta'a jedhe nabiin alayhi salaatu wasalaam. Muuziqatti akkuma bulaniin akkuma dannasaa bulaniin ganama jaldeessa ta'anii gabbahuu isaanii ganama karkarroo ta'anii gabbahuu isaanii akkasiitu argamudha ta'a jedhan. Kanaaf warra muuziqaa dhageeffatu kana dhaamnaa fi sodaachisa kana ifirratti eegaa ifirratti quba qabaadhaa jennaani waan isin mudachuudhaaf taa'u gatii isin kafalchiisuu ta'a itti gaafatamni matuma keessan ta'uu ta'a jechuudha isinii dhaamna. Kanaaf kuni walumaa galatti ammaas akkasumatti ayaanni quraanaa wa minan naasi man yashtarii laha wal hadiis liyudilla an sabiilillah warra ilma namarraa man yashtarii laha wal hadiis nama bitatu jiraaji tapha hadiisa gaafa dura gabroota bitatan gabritti wallisuu beektu gabritti walaloo baasuu beektu gabritti gartee nama mirqaansitu waan adda addaa baaftee nama mirqaansitu san bitatan gaaf dura kaasixaan hin jiru gaafa san keessatti kaasixaan hin jiru nimoriin hin jiru gabritti magaalaa dhaqanii bitatan gabritti san bitachuu dhoorkee jechuudha rabbiin subhaanahu wa ta'aala gabritti san hin bitatin ajee gabritti san bitachuu dhoorke akkasuma zamana dhiyeenyaa keessatti kaasixaan bitamaa ture kaasixaan bitamu kunilleen sanumarraa lakkaawama akkasumatti nimoriin muuziqaa qabdulleen sanumarraa lakkaawamti kanaaf muuziqaan halaali namni jiru yoogaa nama dhimma biraa keessaa qabu yoo taate malee takkaa'uu nama falmiidhaa fi falmisiisuuf deemu yoo taate malee takkaa'uu nama dhimma biraa keessa barbaaduuf deemu yoo taate malee takkaa'uu nama morma amantii tanaa qabu yoo taate malee muuziqaan halaalii namni jiru namni barate jechuudha muuziqaan halaalii jedhee kan murteessu hin jiru jechuudha. Maashaallahi asumarratti osoo waa'ee muuziqaa kana keessaa hin baane dibbee tumuun halaalii rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam waan kanarraa dhoorkee hin jiru gaafa inni makkarraa madiinaa godaanu ummanni bahee dibbee fi waan adda addaa tumee simatee dibbee fi muuziqaan garaagarummaan qabu gaaf sanees warri qissaa akkasumatti qissaa mucdalii fi mawquufaa fi kanneen keessatti ka dhufte warri akkasitti bahee ergama dibbee dhahee simate sun alayhi salaatu wasalaam ijoolleedha ijoollee shamarraniiti ijoollee shamarraniitiif guyyaa iidaatii fi guyyaa aruuzaa ijoollee shamarraniitiif dibbee dhawanii taphachuun kun hayyamamaadha kana wanni dhoorku hin jiru sani malee dibbee warri dhiiraa bahee dhahee warri dhiiraa bahee shubbisu warri dhiiraa muuziqaa taphatu hin jiru jechuudha kun. Maashaallahi ayyee warri hin dhageenilleen dhagayu isin hin jenna. Dibbee tumuun muuziqaa dhaggeeffatuun muuziqaa hojjechuun sirba baasuun haraami. Gaafiin teenya
tan shanaffaadha amantii islaamaati moo amantii waaqeffataa tanaat dura dhufe namni wajji falamaa turre hedduu jira amantiin islaamaa tun dhiheenya kana dhufte amantiin waaqeffataa duraan jirti saniifuu amantii waaqeffataa turre bareedduudha warra ju'uutu jira jechu huni amantiin islaamaa كل مولود يولد على الفطرة النبي عليه الصلاة والسلام نمني دلته هندي أمنترتي إسلامنا رد دلتها واقفنان أمنتي دمو أمنتي متيجون وغافرة أمنتي ديوجان أمنتين كتابا قبل نجرتو أمنتين نبيين قبل نجرتو أمنتي وانتي هند ربين نبيي تقوليتي كتابك النفي سيرا باسي في إرقي فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون رب آدمي في هوا قرد الشراء قافة قبوسو أني إرقا موتان إسنتي إرقا سنجل دي ما راجي ربي نترامتي قافة قرد دنيا دا قبوسي سان قبوسي قرد دنيا دا واقعفنان أمنتي واقعفنا تخجو ورا أمنتي واقعفنا تقامنا إفين جؤوتو جرا جنة مالي أمنتي واقعفنا تو جرا وان جؤو أني أكا متا خيجتي أمنتي واقعفنا وان جؤو هنبيو هنجري كتاب الرتنجري أمنتي لا وني جامو نبيي قباشو قبدي كتاب قباشو قبدي نبيي خامي نبيي إنساني توكو كتاب نساني كتاب خامي نبيي إنساني نتهمو قبان فكينياف وري كريستانا أمنتي كريستانا قامنا ورجو نبيين ساني نبي سادا كتابني ساني إنجيلي وري يهودا دا نبيين ساني موسى دا كتابني ساني أكسمتي ثورات أكسمتي أوفي نبيين جراتشو قبا كتابني جراتشو قبا نتي بكرة دابنو قامنا أكا مسلماتي نبيين كينيا خاني ربين إرجي إني رسول الله إليكم جميعا يعني إرجما ربيتي هند كيسانتي جامع قرتي قرآن كيساتي خان برسي فمنه إرجمان كينيا نبي محمد عليه الصلاة والسلام خوني أك إسلامتي إرجمان وليجلا نبي محمد أمنتي واقفنا دا خنجو ور أمنتي واقفنا كم نجيه همتو تجرا جنة ماله غيرو أمو أمنتي واقفنا تك أمنا يعني سمكا خنات نمتا برجاجي سون إمبر باجسو أمنتين كميو أمنتي تكلّه خبر عليه فتنجرو أمنتين هندينو مسلم إسلام أمنتين ربين الدنيا تنرتي إرجع هندي أمنتي إسلاماتي نموني أمدورة تري هندينيس كان سير ربي كبتني ولاجا بوتني التنولني تيمبولن مسلمة جامان أمنتين أمدورة الدنيا تنرتي هندي أمنتي إسلاماتي مالي أمنتي واقعفنا وانجامو هنجرو يجرا أمنتي واقعفنا وانجامو أمانتين هندي أمانتي إسلاماتي ورّي توراتي أمان اللي مسلمة جامع ورّي إنجيلي أمان اللي مسلمة جامع ورّي كتابه أمدور دبر هندتي ورّي أمانار في هندي مسلمة جامع أمانتين سان اللي الإسلام جامتي حالا خنان سنوسو أكستي هبتني غاري دا أما ورّي أكا ربي نسان أمتي جيران كان أمانتين دقين واقدتي أمي جرا سمي أمي جرا خنما أمي جرا أكني چونغا مقالة ولالا ربي نما أمي جرا ربي دچي أمي جرا خسمي أمي جرا يعني ورّي أكستي بيخان توحيد الربوبية ورّي كابان وصول نبي محمد إرجمين دراس ورّي توران توحيد الربوبية ورّي كابان دوري راني جيران سنابوني خنجل نكس توران أمني عربات اللي نكس توران الدنيا غوتو نكس تورته توحيد الربوبية قبضي تورته إيجاسي ربي نبي محمد وغاني في إرجو توحيد الألوهية في أسماء وصفات برسيسه خنافو لما خنا الراسلا أسوق دابتني أسوق لما خنا هفرسو ديسني tan shanaffaadhaa isheenii keenya akka ajaa'ibatti adda nuu baasee nuuf isiniifillee ibsee jira. Gaafiin tan jahaffaadhaa namni tokko walqunnamtii saalaa warra isaati wajjin walqunnamtii saalaa godhuudhaaf yoo kiniin takka baayigira waan jaamu tokko jira kiniin fudhatan tokko jira kiniin san fudhatee yeroo dheertuu wajjin bashannanuudhaaf jecha yoo waan san fudhate akkami hidhoorkiti shari'aan teenya amantiin islaamaa hidhoorkiti. Tan torbaffaadhaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyin keenya Oromoo irratti hin ergamne Araba bicha irratti ergame malee Oromoo irratti hin ergamne inni sila Oromoo irratti ergame
afaan Oromoo taasaa Nabi Muhammad jechu sallallahu alaihi wasallam saniif inni Araba bicha irratti ergame malee ummanni Oromoodha amantiin isaanii amantii Nabi Muhammadii miti jee warra waan akkana hawaasa keessa oofee amantii teenya islaamaa tanarraa nama garagalchuu jiru jira waa'ee kanoo akkamitti kuni wallaala wanti kana nama yechisiisu tokko wallaala lammaffaa hinaafaadha tokko wallaala lammaffaa hinaafaadha akkana kan jee isaan qofaa miti warri Yahudaatilleen Nabi Muhammad Arabaati malee keenyaa miti jedhanii sababii kanaatiin didan Nabi Muhammad amanuu warri didaniif warri didan warri Yahudaatilleen nabiyyi Arabaati malee nabiyyi keenyaa miti jedhanii didan sababa maaliitiif sababa hinaaffaatiif maaliif nu keessaan tahini ummata Yahudaa keessaa maaf hin tahin waan juu hinaaffaa saniifi isa fudhachuu didan inni kaan kuni waan haaraa miti jechuudha warri Oromoo keessaan tahinis Yahudaa keessaa katee gaafii akkana kaasee jira morma kana godhee jira kuni isaanuma wal fakkaata jechuudha inni biraa wallaala Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Quraana keessatti وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أمة تكلي راهو هنتا نيجا دنينان إسان كيستي غرتي دبري جراتو مالي هنتا نيجا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أمة هند خيساه إرقما إرقني جراجة رب سبحانه وتعالى أمة هندتي إرقما نكا إرقمي جرو حتى أرومت اللي إرقمي كجرو قرآن هنوتي ما يجو سبا Oromoo jedhamu keessatti illee ergamaan ergamee yoo jiraate eenyu beeka Rabbiin amma kana jechu jira walaqad ba'asnaa fi kulli ummatin rasuulan ummata hunda keessa ergama erginee jirra jedha ergama ummata hunda keessa ergine Rabbi yoggaanii fi jiru ergamoota kana minhum man qasasnaa alayka wa minhum man lam naqsus alayka ergamoota kana Rabbiin hunda isaanii maqaa isaanii himne kitaabota isaanii illee himne zamana isaanii illee himne ولكن أمني تقولينو إرجمان إرجموا ملء أكلفتين هفي ربي نتيمي جرا ولكن أمو مكان ثاني هنيمامني كتابني ثاني هنيمامني زمني ثاني هنيمامني ملء خنوان دي سيفجا ربي توبي هاينا خنافو إرجمان نتين إرجمني نتي إرجمي هنجرو يجون يندم ولكن نبي محمد أرومتي ما في إرجميني هجو كوني ربي رتي مرما غرو جام ربين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ربين سبب في كيسا إرجو دندا سلا أرومو كيسا إرجه سبوني خوني خمتا سلا أمة يهودا كيسا إرجه سبوني خوني خمتا عربا كيسا إرجنان أكما خمتا نتي خناف ربين وان في دلقا لا يسألوا أما يفعلهم يسألون ربي وان في دلقا را نم تقولينو إسا غافتشو هندندو ربين أمو نما هنداهو غافتشو راف دنديتي رقا باجا خنافو نبي محمد إرجما وليغلاتي إرجما عربا قفا وصون انتين ergama Oromoo qofa osoo hin ta'in nuti akka Oromoodhaatti Nabi Muhammad ergamaa keenya qofa jechuudhaatti hin jiru. Kanaafuu sabni tokkolleenu Nabi Muhammad ergamaa keenya bichaadha jechuu hin danda'u. Hatta Arabninu ergamaa keenya qofa jechuu hin danda'u. Isaan keessaa ergaman isaan sila Araba keessaa ergameemi inni dhaloota isaaniirraa ergameemi isaanuu ergamaa keenya bichaadha jechuu hin danda'an. Rabbiin hunda ilma namaatti akka isa erge إني رسول الله إليكم جميعا هند كيسانيتين إرجمي أكسمتي ديماس غراچاس أديس هند نمتو أكا إرجمي نتيه بيجرا خناف إرجما وليغلاتي يجو إرجمون أمدور إرجمان سبا أدى كيست إرجماني تران سبوتا غرغرا كيست وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أكم ربين جيشارا جرو أمة هند كيسا إرجمان أكدبر ربين نتيه ما راجرا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هما إرجما إرجنو حواسة كل أمة كل إنكتانو يا رب سبحانه وتعالى وقا كنجو أمة هندتو إرجما نك إرجما يجرو نتيه ما راجي رايجر خناف مقاسات اللي ولالو كتابات اللي ولالو بيئسات اللي ولالو أمة هندتي إرجما أك إرجما يجرو رب نتيه ما راجي را خنافو نبي محمد إرجما ولي قلاتي waan namni tokko ergamaa keenya miti jee mormeedhaaf inni ergamaa ta'uusaa irraa mulquu danda'u miti jechuudha. Kanaaf warri waan akkanaa gartee hafarsa waan akkanaatiin uummata burjaajeessan silaa odoo dhiisanii isaanumaaf irra gaariidha jeetii yaada. Maashaallahi gaafiin tan 8ffaadha
soomanaa fi salaanni kun aadaa warra Arabaatii gaafuma torbaffaa wal fakkaate tunillee. gaariidha. kuni rabbiin subhaanahu wa ta'aala ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وهي صلاة وهي صومنا وهي صدقة وهي زكاة وإن كان هندي وإن هجرا كوني شعائر ربيتي ملكتا دي ربيتي علامة دي ربيتي علامة عباداتي عباداتي شو رهوني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عبادة ربي نؤمن في سنيتو صلاة عبادة ربي نؤمن في سنيتو صومنا عبادة ربي نؤمن في سنيتو هجرا ملئ آداء دامتي يجو هني عبادة ملئ آداء دامتي آداء في عبادة ولده هني سببا واللالاتي واني كان نما يجسيسو سببا واللالاتي نموتا خنان برد آداء جنان درة أمانتي تنالي همچو درة أمانتي تناهو الربس درة ميني هو برد آداء وان جوساني دامنا ورا وانا كناتي نمتا برجاجي سونا ما شاء الله غافين تان سغلا فادا كم جتي آداء في أمانتي يو والكلفته يو والدبده آداء دي راقبنا مالف وان آدان درة جرتوف warra waan akkanaa jee haasoo jira jechuudha. Aadaa fi amantii yoo wal dhabde amantii biraa qabanna. Nuti akka warra amanetti warra muslimaa warri immoo amantii hin qabne amantii isaaniiti amantii fi aadaa wanti wal moggaa oofaniif hin jirtu beek. Warri amantii hin qabne amantii fi aadaa wanti wal moggaa oofaniif hin jirtu. Warri immoo nuti akka muslimatti warri amantii qabu aadaa teenya bakka amantiidhaan wal dhuftetti amantiillee ni qabanna aadaallee ni qabanna bakka immoo aadaa fi amantii wal dhabdetti amantiidha biraa qabanna jechuudha. Amantiidhaatu dursa waan ta'eef jecha amantiitu dursa nu biratti. Tan kurnaffaadha eega duune hin kaafamnu eenyu takka achi dhaqee arkee eega du'e namni kami kaafama biyyeedha ta'a. Mee amma waan takka re'uma duute takka ulaali re'een tun hogguu duute biyyeedha taati hogguu turte baatii 5 jaabooda wanni sun kara biyyee jijjiiramaa deemti. Namni illee hogguu du'e akkasuma biyyee ta'a malee namni kayinsaa sun kijibaa eenyu dhaqee arke warra waan akkanaa yoo jiraa jechuun waa'ee kanarratti akkam jettan. Kun waan haaraa miti isaan durallee jaamee jira warruma akka isaanii jee isaan durallee warruma akka isaanii jee warri hin amanne warri amantii tanaaf jibbaa qabu warri rabbitti hin amanne warri rasuulatti hin amanne warri واليوم الآخر ويا آخرتي ورين أمني هندي إيجادوني بودان إن كافمنو جتشاجرا ولكن نتي أكا إسلامتي نجيرانا ندلنا نجيرانا ندونا نخافمنا يني أمنا ربين كما بدأنا أول خلق نعيده أكما قاف دراتو إسنجرا أتشفني أما اللي هو إسن أجيسو تنيا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم دچuma tana raahi jalqabaas isin uumne abbaa keessan aadamuu muudhaan akkasumatti duutanis qabritti isin awwaalla ومنها نخرجكم قبر مثلا رأي اسم كافنا جاء رب سبحانه وتعالى ربي توبيك ونوبيك ربي تدوتني كافم تربي نونجن وتوار ربي نونجت أمن دير كمتها يجو قل أنتم أعلم أم الله اسم مو ربي توبيك يا ربي نبيك تاني ربي أنا مو اسم توبيك نونجت يا ربي سيبيك يا نانجا ربي دوتني كافم تاني نونجي خوني جت ربي وانت هفجت دوني خافمو كينيا رباربتي إتي أمنا يجورا نتي أكا مسلماتي ورّي كانتين أمن نمو دواني خافمو هنجر تجي خكسا هابور جاجيسو ورّي مو مسلمات هاتن أكا برتني أمنتي تيسن هبتنين سني رامو وربادا يجورا خانما والقبسيسي ورّا كاناتين أكا برجاجويني نمني هقو دواني خافما ونو داقي أمر رأي قليت قفاي نمني أمنتي تنيا أمنتي إسلاما قباتي جرو bakka hunda akka barnoota jabaatanii madda raashii akka jabeessitanii jee jiraa jechuu shayinii keenya Sheekh Abdul Hakim gaafin teenya tan 11ffaadha namni tokko maal bakka silataa bakka jaan tokko jira maal jaaniin ganda oofaa ganda oofaa san sodaataa jechuu namni rabbirra jechuu nama bakka san dhaqu ni khaframoo hin kafru amantii teenya keessatti akkamii amantii teenya amantii islaamaa keessatti rakkoon qabdi jechi dhaquun akka amantaa islaamatti namni muslimaa fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin namni muslimaa rabbii gaditti
وان صداتو قباچون قبو ربي قدتي وان صداتوس تنمان صداتو سلي وان صداتو اللي قباچون قبو تنمان صداتو سلي قباچون قبو وان ربي انتهينين جيچو ربي صداتو قبا ربي صدات انا ما جيچو قبا والرؤوفا صداتون والرؤوفا انما صداتو سن اكا من اسلامه الشركي لا يجو من اتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 ليلة يا النبي عليه الصلاة والسلام نمني نما واراغو نما واهمو نما وافلفلو بيرا نمني دقي وان النجو سن دقوم سي بيرا دقي صلاني بلتي أفرتم الرانقي بلتويا بلتي أفرتم نمني صلاة بكا سيو دقي بلتي أفرتم صلاني سانقي بلتويا حديثني بيرا فقد كفر بما أنزل على محمد كجو جراو يوني في بكا سندقي وان النجو سن دقوم سي كفره هوجا أمانتي سلام الرا أتشبه هوجا خناف حديثني هون أكا بكسان نتندين ورساني تكا نتندين نتهمو جرايتشو هوغانا ما بكسان داكين كفره جي دوبا خطي أنسان هو ماليا نما تدك أنساني تلال هجا دبين همتو لالا ورا ديمي برا داكي خنا ما دبجا يروهن ورا ديمي داكي واقافت فسأل وان شيء نما داكي واقافت نما وانا قولي نما ماروته جي نما داكي واقافت salaanni bultee 40 irraan qeebaltu jaati muslima taate salaatee guyyaa 40 salaanni kee qeebalamuu dhabuun wanni hangasta kasaaraan jirtime wanni hangasta kasaaraan jirtume khakanarra hamaadha ni hu khafree hu jaamanti raachi bahee hu jaabe yoo dhayxee namticha ni hu dhugoomsite dhuga baana jettee yoo itti qabdeef amanti irraa hu achi baata amanti keessa miila fudhataa jechuudha kanaaf kuni sodaachisa jabaa fi hadha alhadis waciidun shadiidun liman yazhabu ila alkuhaan nama gara raayiduudha gara waa himtuudha nama deemuuf sodaachisa jabaadhaatu hadiisa kana keessa jira jechuudha ammalleefuu diliin tun kabaa'ira gurguddaa irraa hilakkaawamti dilii gurguddoo irraa hilakkaawamti ittanibu waan nama halaaku sanirraa fagaadha jedhan nabiin alayhi salaatu wasalaam dilii gurguddoo nama halaayitu irraa fagaadha jedhan kanaafuu bakka san dhaquun tasuma bakka san dhaquun hin ta'u nama san bira dhaquun hin ta'u dhugoomsulleen hin ta'u kana waan akkanaa namni muslimaa ittumahu amanuun qabu jechuudha kana dhayxee dhugoomsite taanaan rabbii gaditti nama waanaa godhu waa namaa godhu jira waa nama godhu jira jettee yaadde taanaan ati shirkii seentee jechuudha kanaafuu namni muslimaa rabbi sodaachuu qaba rabbiin namallee sodaachisuu qaba namaanillee aboo rabbi sodaadhu narraa taa'e jechuu ni qabda ifii teetiifillee rabbi sodaattee nama dhiisuu qabda eegasiigaa nama akkitti firraa dhoorkan akka hedduudhaa jira namatti illee himattee nama narraa qabaa jetteeni akkitti namarraa ifirraa dhoorkan akka hedduudhaa jira shari'aan hayyamtuu jechuudha kanaafuu kanaanin nama ifirraa dhoorka kanaanin nama cabsa gaafa jettee gama san kaate man ta'allaqa namni waan takkatti rarra'e wukila ileehi waanuma sanitti irkifamaa jedhan nabiin alayhi salaatu wasalaam gaafa ati warra waaraagu warra oofaadhaa warra kanaanin nama firraa dhoorka warra kanaanin nama firraa ittisa kanaanin humna godhadhaa jettee gaafa ati warra kanarratti irkatte rabbiin isaanumarra sidhiisaa jechuu harkasi jalaa fudhate irra hedduu nama gama waan sanii deemu gama jara sanii irkatu booddee isaa laala akka inni ta'u hedduun isaanii kara booda ni maraata hawaa qabullee boodarra ni miskiinumaa jechuudha kanaaf kuni waan addunyaa irratti rabbiin nu agarsiisu jiru jechuudha wanni san akka barakaa nama fuutu akka jirullee nama kasaartu rabbiin nu agarsiisaa jira jechuudha hojiidhaan kanaafuu hawaasa keenya wanti hin dhaamu akka gara rabbii deebi'an sababaa diliidhaati kun hundinuu sababaa dilii teenyaati sababaa wallaalaati wanni kana hundirra nu kaasaa jiru jechuudha kanaaf hawaasa keenyaan gama rabbii akka deebinu diin rabbii akka barannu nama barateetu kana hunda jalaahu bahee baraaramuu danda'a jechuun dhaamaaf maashaallah shayni keenya sheekh Abdul Hakim rabbi umrii nu keessatti adeereessu gaafii tanaaf akka ajaa'ibatti deebisaa barnoota gahaa nu dabarse jennee abdanna saniifuu warri maaddaa raashii bakka adda addaatti laaffistanii jirtan godina Arsii kana keessatti warri argamtan gama sheekha keenya sheekh Abdul Hakim dhiyaatanii akka barnoota ajaa'ibaa irraa fudhatan gamanumaan dhaamsa sinii goona akan maashaallah du'aayi naa godhaaf sheekha keenya sheekh Abdul Hakimiif rabbi umrii nu keessatti adeereessu ilmi isaarraa warra bu'aa buufatu rabbi nu haa godhuu isin jenna wallahi tawfiq jazakumullahu khairan asumaanuu jajjabaadha dhaamsa waliigalaa waan amma isinii himne tuni waan iyyaan afataati waan iyyaan afataa jedhanii jirti hagaa hoggaa iyyan haga namni gartee iyya dhageessan dhufu waan afataniin jechuudha
waan iyyaan afataati gaafiin amma deebisa isinii waggoonitu waan iyyaan afataati malee kaayyoo godhatanii irratti jiraachuudhaaf miti. Kanaaf waan isinii himne tana qabattanii akkatti barattan waan isinii hime tana hunda barattanii akka irra ga'uu dandeessan kanaan isiniif dhaamaa jechuudha. Hawaasa keenya waliigala keessattuu godina Arsiidhaa aanaa Shanan Kooluu keessa warra jiraniif wantiin dhaamu karaa majlisa Daarul Hijiraa dhihaattanii guyyaa sabtiidhaa sagantaa barnootaa jira, guyyaa alhadaa sagantaa barnootaa jira, guyyaa isiniinaa sagantaa barnootaa jira, guyyaa arbaa sagantaa barnootaa ta hawaasaati jira. Akka karaa majlisaa dhihaattanii maaddaa haraashiidha hiikaa quraana guyyaa sabtii warri haawwanii barachaa barnoota eegaluuf deemna, guyyaa alhadaa warri shamarranii eegaluuf deemna, guyyaa isiniinaa warri dhiiraa akka waliigalatti eegaluudhaaf deemna. Kanatti dhihaattanii akka irraa barattan hara majlisa Daarul Hijiraa dhihaattanii akka irraa barattan akka irraa fayyadamtan bakka jirtanitti maadda haraashii gandi isin jaarre gandi isin hin jaarinis kaganaa isin bira ga'uudhaa teenyus maadda haraashiidha amaanaa ulamaa nu kennan nuti isiniin gayaadhaa jirra amaanaa rabbiillee nurra kaayee eegasii alayhi salaatu wasalaam ergamaan keenya nurra kaayee gaafa العلماء ورثة الأنبياء غافا جئ مقا خنا خنة رابسي غافا سن أمانة نور خاي أمانة ربي نور خاي أمانة إرجما نور خاي أكسمت تيجسي أمانة علماء تيجي نور خايان إسنين جوراف إسنين رابسوراف يرو تيجي قال الرئيسني كونه أصون دراسات برسيسا يرو يرو دراساتس أصون همينتي دراسافيس يرو أداغونه هواسافيس يرو أداغونه برسيسورة أرجمنا خناف هذا مجلس خنا dhihaattanii akka irraa barattan akka irraa fayyadamtan guyyaa qiyaamallee itti gaafatama jala akka baataniin asumaan isiniif dhaama. Obboleessi keenya boonsaan yeroo garaa keessatti waan akkanaa ta biyya keessa deemu biyya keessa isaa olii gad deema isaa biyya quba qaba waan jiru tan akkanaa waliif funaanee yeroo yeroodhaan akka nu biraan ga'u nulleen waan beeynu deebisaatti goona tan beeyni ulamaa teenya warra nu barsiisa warra nurra gurguddaa jira san itti gaafannee deebisaa goona yeroo yeroodhaan akka gartee innillee nu biraan ga'u isattillee dhaammannaa isaafillee du'aa'ii nu godha isaafillee innillee gartee haaluma kanaan maadda haraashiidha akka gartee nu jajjabeessan bakka muhaadaraan isaanii jirtutti irra deemee akka nu jajjabeessu yeroo muhaadaraa hunda akka nu bira argamu isattillee dhaammannaa. خنافو غلطوا ما سنين جزاكم الله خيرا وبالله التوفيق. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.